kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenya nagaan keenya lagaaf tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa oduu kan sin dhageessisu ana obsaasanii nu faana turaan affeerraa keenyam. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwaa Cafaa ganda Goodaa keessatti namni Adam Yasuuf jedhamu kan umriin 60 olii abbaan ilmaan torbaa kan ta'e sababa ati shaneedhaa wajjin hidhata qabda jechuun hidhanii tumanii gocha suukanneessaa erga irratti raawwataniin booda gadi lakkisan. Sababa rukuttaan cimaan irra gaheen onneen dhohuudhaan dhiigni afaanii fi funyaaniin osoo dhangala'uu guyyaa kaleessaa lubbuun darbee jiraachuu maddeen keenya madda nageenyaatti hime. Rabbiin isaaf haa araaramu maatii firootan Oromoota hundaaf jajjabina hawwinam. Ganduma Goodaa kana keessa dhalaaleen haadha ilmaanii kan ta'an hedduunis hidhaatti guurramanii dararamaa akka jiran isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Filannoon PP'n ofiif of dorgomtu kana ilmaan Oromoo filannoo dhaaboleen siyaasaa keenya keessatti hin argamin nuti hin feenu nama filannus hin qabnu jechuun miidiyaalee garaagaraaf yaada isaanii laatanii jiru. PP'n namni filannoo kana irratti hin argamne ilaalcha shanee qaba jechuun oliif gadi fiigdee uummata dararaa akka jirtu gabaafame. Bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti nama Hussein Alii jedhamu mootummaan bilxiginnaa ati shanee deeggarta jechuun guyyaa dheengaddaa milishootaa fi poolisii mana isaatti arguun yeroo qabuuf deemu Hussein Alii akka jalaa miliqe maddeen keenya madda nageenyaatti hime. Hussein Alii akkuma nama kaanii nama dalagatee jiraatuu fi kan jireenya isaa oofatu malee humaa keessa akka hin jirredha jedhu maddeen keenya kun. PP maaf nu deeggaruu dhabde jechuuf maqaa shanee jedhu itti laxxafanii yeroo ammaa kana barbaadaa jiran jedhu maddeen keenya kun. Hussein Alii nama bilchaataa fi nama gaarii yoo ta'u akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa dhufaa darbaa nama Oromoo of beekaa jedhanii dooneffatu waan ta'eef kanaaf maqaa hin taane itti baasanii jireenya dhuunfaallee akka hin gaggeeffanne mana ari'anii jiru. Hussein Alii bara 2019 gaafa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irraa ari'amanii kan ajjeefaman san nama adda durummaan barattoota Oromoo magaalaa Kamisee qubsiisee hanga Oromiyaatti harkatti qabee galche keessaa isa tokko ture. Jaalala inni saba isaatiif qabu kana waan beekaniif har'a inni callisuu arginaan sodaatanii maqaa isaaf hin malle itti baasanii kunoo mana ari'anii jiraachuun beekame. Wallagga lixa aanaa beeggiitti waraanni biltsiginnaa murnaa abbaa irree abiyyiin ajajamtee bobbaafamtu mana maatii qabsaa'otaa gubuu fi qabeenya uummataa saamuun qe'ee sabboontootaa fi qabsaa'otaa barbadeessuu akkuma itti uffatti jiru. Haala kanaan godina Wallaggaa lixa aanaa beegii ganda dhallaaduu wabaraa jedhamutti waraanni abbaa irree Abiyyi Ahmadiin bobbaafame manneen qabsaa'otaa ibiddaan gubee jiraachuun gabaafame. Akka kanaan mana maatii tokkichoo margaa yookaan taarikuu lama Adamsaa Alamaayyoo sadaffaa beekamaa Abrahaam afraffaa Bangii Maammoo shanaffaa Tamasgan Olaanaa gubdee jirti. Akkasumas mana baaburaa kan midhaan daakuu kan hawaasni naannoo sanaa fayyadamullee gubdee jiraachuun gabaafame. Yeroo ammaa murni afaan qawween uummata gooluu Oromiyaa keessatti manneen sabboontootaa fi qabsaa'ota abiddaan gubuun qabsaa'ota mana hidhaatti jumlaan guuree hidhaa ajjeesaa fi qe'ee irraa buqqisaa jiraachuun odeessaaleen gola Oromiyaa irraa nu qaqqabaa jiran ni mul'isa. Uummatni Oromiyaa keessatti dararaa fi sarbama mirga namummaa waraanni PP raawwachaa jiru qolachuuf qabsaa'uun mirga ofii kabachiifachuuf hojjechuu qaba jedhu ilmaan Oromoo hundi. Oduun biyya keessaa kanuma odeeffannoo biyya alaatiif ta'ee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa Amnesty International hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo ABO Daawud Ibsaa erga caamsaa 3 bara 2020 takka hidhaa mana keessaarraa akka jiran hime. Himanni hanga ammaatti irratti dhiyaates waan hin jirreef mootummaan yoo ragaa qabaatee himata irratti haa banu yookaan hatattamaan haa gadhiisu jechuunis gaafateera. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu kun ibsa baaseen poolisiin erga obbo Daawud Ibsaa manatti hidhee namni biraa gara mooraa isaaniitti akka hin gallee fi akka hin baane dhorkeeraa jedhe. Haalli fayyaa isaanii yaaddessaadhaas jedheera. Wantoota nyaataaf oolanii fi barbaachisoo ta'an fixaniiru ta'a yookaan ammoo fixuu gahaniiru ta'a jedha ibsi kun. Manni jireenya hayyu duree paartii mormituu ABO obbo Daawud Ibsaa poolisiin gaafa caamsaa 3 bara 2020 akka seeraan ala sakatta'uun meeshaalee elektirooniksii fudhatee jedha. Ibsichi mooraa mana hayyu duree san keessaa wantoota akkamtu ture kan jennu hidhannoo hiikkachuun dhimma mariif dhiyaatuu miti jedhan. Waa'ee ibsa kanaa irratti BBC'n kan dubbise Amnesty Internationalitti qorataa mirga namoomaa gaanfa Afrikaa kan ta'e Fisaa Taklee Daawud Ibsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa irraa eegalee mana keessatti to'atamuu akka jiran hime. Manni jireenya obbo Daawud magaalaa Finfinneetti kan argamu yoo ta'u
galuu hin dandeenye. Ebla 3 bara 2021 qaamoleen nageenyaa mana isaanii dhaqanii meeshaalee elektirooniksii mana keessaa turan koompitaroota moobaayilota hunda erga fudhatanii booda eenyuyyuu akka hin baanee fi hin galle godhanii akka jiran qaamoleen garaagaraa mirkaneeffanneerraa jedhan obbo Fisaan. Amma haalli keessa jiran yaachisaa waan ta'eef maaliin akka shakkamanis maaliif tarkaanfiin akkasii akka fudhatames wanti ibsame waan hin jirreef mootummaan yakkaan isaan shakkeera yoo ta'e hatattamaan akka himata irratti banu yoo ta'u baate immoo hidhaa mana keessaa kana akka irraa dhaabu gochuu fi hubachiisa hatattama kana irraa baafneef jedhe. Amnesty International ibsa baase kana gara ministeera nagaatti akeeke. Kun maaliif kan jedhu obbo Fisaan akkas jedhan. Caaseffama mootummaa amma jiruun poolisiinis ta'e qaamoleen nageenyaa hundi ministeera nagaa jala jiru. Kanaaf qaamoleen nageenyaa mana Daawud sakatta'anii fi mana keessatti akka to'ataman godhan gaafatamni isaanii ministeera nagaaf waan ta'eef ibsa kana gara isaaniitti akeeke. Ibsichi mootummaan tarkaanfii hatattamaa fudhachuun akka hidhaa mana keessaa irraa dhaabuuf akka barreessan hime. Obbo Fisaan haala hidhaan mana kun itti raawwatee fi amma itti jiran namoota odeeffannoo qaban garaagaraa mirkaneeffachuu himan. Manni isaanii yeroo sakattaamu namoota achi turan gaafanneerraa hanga'oota paartii isaanis gaafanneerraa jedhan. Isaan argachuu akka hin dandeenye bilbilaanis akka hin qabne mana isaanii keessa gargaartuu daa'ima xiqqoo qabduun alatti namni biraa akka hin jirre barreerraa jedhan. Kanaan alatti qaamolee poolisiitu jira. Kanaaf maddeen garaagaraa irraa hubannee jedhan. Itti dabaluun obbo Daawudiin yeroo ammaa karaa bilbilaanis ta'e karaa kamiinuu argachuun akka hin danda'amne himan. Obbo Fisaan qaamolee nageenya mootummaa argachuuf yaalleerra jedhanii rakkoon kan ta'e garuu adeemsa baratameen bilbila hin kaasan erga gabaabaattis deebii hin laatan keessumaa ministeera nagaa fi poolisii federaalaa dubbisuuf yaalleerra garuu rakkoo bilbilaa kaasuu dhabuutu jira jedhan. Amnesty International erga ministeera nagaaf barreesseen Daawud Ibsaa mirga bilisaan socho'uu fi yaada isaa bilisaan ibsachuun mulqamuu ibseera. Kana malees ilaalcha siyaasaa isaa fi mormiinni mootummaa irraa qabuun hidhamuu akka hin hafnes ibsa kana keessatti eerameera. Mootummaan dhimma mana keessatti hidhamuu obbo Daawud Ibsaa ilaalchisee amma dura waan jedheen qabu. Obbo Fisaan namoonni siyaasa biroo hedduun hidhamanii akka jiran quba qabaachuu kaasuun qondaalonni ABO warri akka Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataa erga mana murtii isaan gadhiise booda hidhamuu isaaniis ibseera. Namoonni siyaasa hidhaa jiran hidhamtoota siyaasaati jechuuf adeemsa murtii eeguu fi ragaawwan jiran qorachuun akka barbaachisu obbo Fisaan himaniiru. ABO'n hooggantoota koo hedduun na jalaa hidhamaniiru jechuun dursee ture. Filannoo bara kanaa Itoophiyaan gaggeessitu keessa baafamaniiru. Itoophiyaan haasaa ergama addaa gamtaa Awurooppaa Peekaa Haavisto qondaalonni Itoophiyaa uummata Tigraay balleessuu barbaadu jedhee dubbii miira itti gaafatamummaa hin qabnee fi dippiloomaasummaan itti hir'ateedha jechuun gonkumaa akka hin fudhanne beeksiste. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbii himaan ministeera Haajaalaan Fiinlaandi kan ilaalchisuun guyyaa jimaataa ibsa baaseera. Ergama addaa Itoophiyaa yuuneen ta'uun daawwannaa Itoophiyaa fi Suudaanitti taasisanii ilaalchisuun akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 8 bara 2013 haasaa walgahii paarlaamaa koree dhimmoota alaa misoomaa fi gamtichaatiif taasisanii ture kan jedhan BBC'tti gabaase.